Kanaaf haga dhumaa namni dhaabatu jedha macaafni Ibrootaa boqonnaan 3:14 haga dhumaa jabaannee amantaa keenyan otoo dhaabanne yeroo Kiristoos dhufu isa wajjinii kabajasanii qooddannaa jedha yeroo dubbatu ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf namoonni wangeela gananii deeman kun yeroo baay'ee maalummaa isaanii gadi baa waan ta'eef haalli isaanii yeroo tokko duubatti deebi'anii baakslaayid godhanii wangeela dhiisanii jedha. Yeroo tokko namoonni bara keessa turan hunda wangeela keessa turuu isaanii kana baay'ee abaaru. Wangeela gooftaa keenya Yesus Kiristoos amanuun jiraachuun kan abaaramu otoo hin ta'in kan eebbifamudha. Kabaja guddaa kan qabu, jireenya bara baraa kan qabudha. Kanaaf namoonni kanarraa ba'an yeroo baay'ee Waaqayyoon isaan gargaaru kanatti deebi'uun isaan barbaachisa. Kiristinaan yeroo baay'ee akkasitti ilaalamuutu irra jiraata. Kiristinaan jookii miti. Kiristinaan har'a kiristaana taanee borgonama immoo waan biraa keessa kan dhabannu miti. Kiristinaan masti jireenya gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos kan fakkaatudha. Akka isaa qulqulluu ta'a jechuu miti. Garuu kara sanitti kan guddatu yeroodhaa kara progresii kan qabu. Bara waggaa 40 dura daa'ima. Amma har'allee daa'ima ta'uu nurra hin jiraatu. Kanaaf ayyaana Waaqayyootiin guddadhaa jijjiiramaa ija godhadhaa mul'isaa gooftaan keenya Yesus Kiristoos jedhee kan dubbatu. Irra deddeebuudhaan ergaa wangeelaa kana. Kanaaf warra Galaatiyaatti yeroo dubbatuun argitoota ergaan Galaatiyaa boqonnaan 1:6 wangeela dhageessanii turtanirraa hammanumatti muddamtanii gara wangeela biraatti akkamitti jijjiiramtanii baay'een ajaa'ibee jira jedha. Dhaqxanii ilaaltan ergaa Galaatiyaa kana. Erga baratanii booda, erga wanni baay'een isaanii fe'oo booda, erga baay'ee dhaganii booda kara biraatti deebi'an. Boqonnaa 5:4 irratti asuma Galaatiyaa irratti maal jedha? Ayyaana Waaqayyoo gantanii namoonni seeran fayyuu barbaadan hundumtuu kuftaniirtu karaarraa baatanii jirtu jedhee dubbata. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf har'a yeroo teenyee ilaallu ayyaana Waaqayyootiin, humna Waaqayyootiin, gaarummaa Waaqayyootiin ija godhannee, firee godhannee namoota waldaa keessatti haa ta'u, feelooshipii keessa jiru keessatti haa ta'u, karaa adda addaatiin jireenya Waaqayyoon nu kenna namoota gara biraatti irratti dhandhee positive influence kan goonu namoota akka jajjabaatan jireenya gaarii akka qabaatan kan ittiin goonu Waaqayyoon jireenya keenya keessa kan kaa'e. Wangeelli kun wangeela tolaati. Tolaan arganne saba Waaqayyoo. Wangeela gatii itti baafnee miti. Toluma arganne Waaqayyoon jaalala isaatiin tolaan nu kenne ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf yeroo hundayyuu waa'ee wangeelaa gaafa yaannu eessarra jireenyi koo maalirra jira? Sanyii karaa irratti kufe moo? Sanyii garri isaa jala dhagaa ta'e yookaan biyyoon jalli isaa dhagaa ta'e gubbaarran takkuma waa hunda magarsee yeroo ari'atamuun dhufu karaa wangeelarraa kanarraa fiigu moo kan akkamiiti? Ugaafachuun nurra jiraata bara kana saba Waaqayyo. Namarratti waan baay'ee argina ofirratti waan baay'ee arginu ulfinni Waaqa. Kanaaf namoota kanatti gaafa dubbatu gooftaan keenya Yesus Kiristoos yaadattu wangeela Maatiyos boqonnaa 5:6-7 gaaratti ol ba'ee gaafa barsiisu akkamitti barumsa walitti xaanaa gooftaan keenya Yesus Kiristoos jara kan akka barsiisee argitu. Asirrattis bidiruu kanarra taa'ee maalummaa isaaniitti himuudhaan fakkeenyatti himuudhaan fakkeenyi kun maal akka ta'e hiikuudhaan isaan barsiisaa jira. Namoota kana keessaa kuuniin dhageeffatanii homaan hubanne kun immoo yeroodhaaf gammadanii fudhatanii yeruma san karaarra hoo deeman haara wangeelaa kana ari'atamuun bara san keessatti yeroo dhufu karaarra dafanii maqanii inni itti xaanee dhufu immoo lakkoofsa 22 irratti akkas jedha. Akkuma sanyiin lakkoofsa duraarratti akkuma dubbachaa ture jechuu kooti waa'ee lakkoofsa qoraattii keessatti bu'ee kanan lakkoofsa 22 irratti argitu. Akkuma sanyii qoraattii keessatti bu'ee kana immoo argitu. Qoraattii keessatti kan bu'e immoo maal ta'edha? Dubbicha erga dhagaanii booda yaaddoo biyya lafaatiif gowwoomsamaa sooroma addunyaa kanaatiin maal ta'aniiru? Ija otoo hin godhatin hafanii. Argitanii addunyaan kun egaa sanyiin tokko maal irratti bu'e? Qoree keessatti bu'e. Wanni qoree keessatti bu'e, sanyiin qoree keessatti bu'e marguu hin danda'u. Hin margaa yeroodhaaf garuu guddachuu hin danda'u. Kuni maaliif fakkeeffameera? Yaaddoo biyya lafaatiin, gowwoomsama addunyaa kanaatiin, soorama barbaaduudhaan, bakka badhaadhuma barbaaduudhaan lafa kanarratti kanaaf amma bilchiginaa wangeelii kana argitan yookaan immoo weelziin da heelzii gaaspilii kana gaafa argitan bakka hin badhaartu, jireenya argattu, lafa kanarratti fayyaa taatu. Namoonni akkasii kanaaf dafanii wangeela karaa wangeelarraa kan fiiganiif. Maaliif giddugaleessa isaanii badhaadhumaadha. Giddugaleessa isaanii fayyaa ta'uudha. Giddugaleessa isaanii ija godhatanii kabaja gooftaa keenya Yesus Kiristoos jiraachuu miti.
Nu kiristaana kan taanee waamamnee fi lafa kanarratti badhaadhummaa keenya namarratti akka dhiibbaa goonu miti. Fayyaa taanee of course fayyaa taanee hojii waaqaa akka hojjennu Waaqayyoon nu waameera. Dhukkubuu danda'a Waaqayyoon nu fayyisa. Waaqayyoon gooftaan keenya waa hunduma keessatti nu gargaara. Kiristaanota Waaqayyoon waan inni keessatti dhiisee biraa deemu tokko iyyuu hin jiru. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf ija godhannee akka jajjabaannee saba Waaqayyoo gooftaa fuulduratti isa tajaajilu dhaaban. Kanaaf qoree keessatti marguun hin danda'amu jechuudha. Qoree keessatti sanyiin qoree keessatti kufe kun gadi fageenyan ija godhatee nama biraatiif ta'u nama sanuu gargaaruu hin danda'u jechuudha. Lafta addunyaa kanaan amma namoota baay'ee gaagama guddaa keessa kan ittiin buuftu kana kiristaanota. Har'a kiristaanummaa gaarii isaan irraa argina boru nama gara biraati. Oggaadha nama gaariidha oggaatti aanu gara nama biraati. Waldaa keessatti nama biraati yeroo waldaa keessaa baan nama gara biraati. Nama keessatti nama biraati kophaatti arginu nama gara biraati. Because intentionii namoonni kun ittiin jiraatan, purpose namoonni kun ittiin jiraatan, yaanni isaanii mootiiviin namoota kana gooftaa keenya kabajuudhaaf otoo hin ta'in waan tokko argachuudhaaf, waan tokko badhaadhummaa argachuudhaan, sababa wangeelaa kanaa waan tokko butachuudhaaf. Because goomsi addunyaa kanaa kana kiristaanawaa taatan badhaadhummaadhaaf, kiristaanawaa taatan fayyina argachuudhaaf, kiristaanawaa taatan kanaaf ija otoo hin godhatin hafu jechuudha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u kanarraa gooftaa waan oolche ulfinni isaaf haa ta'u. Gooftaa kanarraan oolse. Macaafni Yaaqoob boqonnaa 4 gaafa argitan hajjitoonni fi namni addunyaa kana jaalatu hundumtuu diina Waaqaa akka ta'e beektu miti jedha. Namni addunyaa kana jaalatu goomsummaa addunyaa kanaa, badhaadhummaa addunyaa kanaa, fedhii addunyaa kanaa namni barbaadu diina Waaqayyoo akka ta'u beektu. Waan gaarii yaaduun, waan gaarii hojjechuun, qabeenya qabaachuun, hojjetanii waa argachuun abaarsaa jechuu miti kun. Garuu kontekstii yaada kanaa maali? Dubbii Waaqaa isa Waaqayyoon dubbatu, isa Waaqayyoon ittiin waame kanarraa nama kaatu, karaa kanarraa nama fagaatuuf diina Waaqaa ta'a gabaabadhumatti. Maaliif giddu galeessaa waan gara biraa ta'a jechuudha. Kanaaf saba Waaqayyoo yeroo hunda yeroo dubbii waa'ee kanaa yaannu yaanni Waaqayyoo jireenya keenya irratti maali? Waaqayyoon jireenya keenya irratti wanni inni facaasuudhaaf deemu maali? Dubbii Waaqaa jireenya keenya irratti faca'u kun akkamitti marguu danda'a? Akkamitti nama gara biraatti darbuu danda'a? Akkamitti jireenya namaa influence gochuu danda'a? Kana hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Har'a wanni baay'een jireenya keenya kan karaarraa baase kana. Horii addunyaa kanaa barbaanna, badhaadhummaa addunyaa kanaa barbaanna, piraayidii addunyaa kanaa barbaanna, kiraawudii addunyaa kanaa barbaanna, nama biratti fudhatama argachuu barbaanna, nama biratti maqaan keenya akka gaarii, nama hunda biratti fudhatama gaarii qabaachuu hin dandeenye. Inda'uun wangeelli keenya yeroo sirrii dubbannu namoonni jibbuu danda'u. Gooftaa keenya Yesus Kiristoos nama baay'een hin jaalanne hin argitanoo ta'e. Warri Yihudaa namoonni baay'ee maal godhanii itti murteessaa turan. Naga fannoo isa fannisuu deeman. Hin jibban. Maaliif inni waan gadhee ta'e miti. Wanni baatee deemu fayyina baatee deemu. Har'as isin wangeela gaarii yeroo dubbattan, namoota fayyina yeroo dubbattan, gaarummaa yeroo dubbattan isin abaaruu danda'u. Ibn waldaa keessatti ta'uu danda'a. Fellowship kiristaanaa keessatti ta'uu danda'a. Barri kuni bara namoonni wangeela compromise ittiin godhan. Rakkoon guddaan kiristaanaa bara kana maali hojjettan argitan? Fakkeessuudha. Fakkeessuudha. Waan hundumayyuu fakkeessuun bira darbuu barbaada kiristaan. Wangeela keenya keessatti gaafa argitan gooftaan keenya Yesus Kiristoos waan inni baay'ee firdii guddaa jala kaa'e tokko fakkeessu. Fakkeessanii jiraachuu kana. Kanaaf amma addunyaa kana fakkeessinaa kiristaana si fakkaanna. Hojii wangeelaa hojjechuus barbaanna, hojii addunyaa kanaas hojjechuu barbaanna. Waa hunda hojjechuu hin dandeenye. Waan hundas fakkaachuu hin dandeenye. Argitanii? Kanaaf kiristaana ta'uun keenya gatii nu baasisuu qaba. Nama beennu biratti, maatii keessatti, ollaa keenyatti, waldaa keessatti, addunyaa keessatti, bakka hojiitti, even nama wajjin jiraannu ta'uu danda'a. Abbaa manaa fi haadha manaa ta'uu danda'a. Ijoollee keenya ta'uu danda'a. Kuni wisdomii dubbii Waaqaatiin ittiin jiraachuun gaarii ta'a. Halkanuma tokkoon ol kaanee abaarree utaallee waan biraa goonu qabna jechuu miti. Garuu wanni nutti kenname kun guddaa waan ta'eef waraanni isarratti banamu. Nurratti miti kan maramu baay'ee seexanni yaada kana kan yeroo hunda cabsuudhaaf barbaadu nuyi miti. Yaada nu baannee deemnu kuni fayyinni guddaan nu baannee deemnu kuni Waaqayyoon jireenya keenyarra kaa'e kuni akka karaarra maqu barbaada. Yaadattu gooftaan keenya Yesus Kiristoos tajaajila isaa irli tajaajila gaafa jalqabu waan inni baatee deemu waan beekuuf temptationii guddaadhaan isa hambisuu barbaade. Garuu hin dandeenye malee seexanni. Gooftaan keenya dubbii Waaqatiin cabsee bira darbe. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Walumaa gala olaalta yaanni kuni dubbii Waaqaa jedha. Lakkoofsi tokkos gaafa laalta lakkoofsa
sagal kana gaafa laaltani sanyiin karaa irratti bu'e kuni dubbii waaqatiin fakkeeffama. Sanyiin qoraatti irratti bu'e kunis dubbii waaqatiin fakkeeffama. Itti aansee lakkoofsa 23 gaafa laalta maal jedha? Akkuma sanyii lafa gaarii irratti facaafame immoo inni maal godhe? Sanyii lafa gaarii irratti facaafame inni tokko 100 kenne, inni tokko 60 kenne, inni tokko 30 kenne. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. As keessa jirra nuyi. Saba Waaqayyoo warri kana dhageeffattan wanni Waaqayyoon isinirra facaase biyyoo Waaqayyoo taatanii yeroo ija godhattan kun 100, kun 60, kun 30 kennitu. Waaqayyoon kanaaf nu waame. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Eessa keessa akka jiru ulaaluun baay'ee barbaachisaadha bara kana. Kanaaf dubbii Waaqayyoon nurra facaase kana argitanii Waaqayyootu facaasa. Sanyiin bakka faca'u kana bakki irra margu biyyeen irra margu kuni garuu gosa 4 ta'uu isaa argitu. Kun karaarra, kun dhagaan kan qaburra, kun qoraattiirra bakka qoreen jirurra, kun immoo sanyii biyyee gaarii qaburra faca'a. Inni sanyii gaarii qabu kuni firee kenneera jechuudha. Warri sadeen firee otoo hin kennin hafan, otoo ijaan godhatin hafan, warri kun fayyina hin qabanii jechuudha. No salvation. Fayyinni hin jiru isaan bira dukkana malee. Waaqayyoon kanarraa nu oolcheera. Ulfinni isaaf haa ta'u. Namoonni irraa illee kana dhageeffattan, namoonni gooftaa hin beekne, Waaqayyoon jireenya keessan akka jijjiira warri barbaadan gooftaa keenya Yesus Kiristoositti amanuudhaan jireenya bara bara harka argattan waamicha isinii godhuu barbaada. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon sanyii isinirra facaasa, isin biyyee gaarii taatu, 100 kennitu, 60 kennitu, 30 kennitu. Jireenya namaati irratti dhiibbaa gootu jechuudha. Jireenyi keessan lafa kanaatti illee isaan qajeela saba Waaqayyoo. Kana jechuun maal jechuudha? Jireenya qabnu keessatti akkamitti jiraannan asirraa dhufa. Fakkeenyaaf waldaa keessatti akkamitti obboleeyya keenya wajjin tajaajila. Meereejii keenya keessatti akkamitti gaa'ela keenya gaggeessina. Haati manaa abbaa manaa wajjin akkamitti jiraatti. Abbaa manaa haadha manaa wajjin akkamitti jiraata. Ijoollee keenya akkamitti guddifna. Ollaa jirru wajjin akkamitti jiraanna. Bakka hojii keenya hojjennutti akkamitti namoota wajjin jiraanna. Wangeelli keenya haasa'a malee dhiibbaa kan fidudha. Akkaataa nuti jiraannu namarratti dhiibbaa fida. Dhiibbaa gaarii jechuu gooti. Kanaaf namoota irratti gadi baanee dubbachuu miti jechuudha. Gadi baanee dubbachuun barbaachisaadha. Jireenyi keenya mataan isaa bu'aa qaba, firee qaba, ija qaba. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Abaluun akkas fakkaata. Abaluun maa jijjiirame. Abaluun maa akkas ta'e. Jedhamuutu irra jiraata Kiristaan. Kanan jedhamu taanaan of gaafachuutu irra jiraata saba Waaqayyoo. Kanaaf jireenya keenya keessa Waaqayyoon kan facaase kana saba Waaqayyoo ulfinni isaaf haa ta'u. Akka dhaggeeffannu, akka ittiin jiraannu Waaqayyoon jireenya keenya keessa kan facaase kana saba Waaqayyoo. Kanaaf nu ijoollee sanyii Waaqaa irra faca'ee kun 100, kun 60, kun 30 kennuudha. Akkanumaan jireenya lafa kanaa qabaannee miti akka darbinu Waaqayyoon kan barbaadu. Har'a gaafa teessanii ol gaafattan 100 sunarra jira moo 60 moo 30 moo Waaqayyoon kanarra facaase maali jennee of gaafachuun baay'ee baay'ee barbaachisaadha. Barri kun bara jireenya dubbii Waaqayyootiin itti of ilaaluudha saba Waaqayyoo. Walumaa gala olaaltan jireenya keenya irratti Waaqayyo wanni hojjete maali? Wanni Waaqayyoon akka ta'u barbaadu maali? Sanyiin jireenya keenya irratti Waaqayyoon facaase kun margaa jira. Jireenya keenya jijjiiraa jira. Namootaaf ta'a. Maaliin kun egaa maalidha isinitti fakkaate? Akshinii jireenya keenyaa hunda influensii godhaa jechuudha. Akkamitti jiraanna, akkamitti baana, akkamitti galla. Okkoos jireenyi keenya jireenya nu hojjennee mataa keenya ittiin jiraannu miti har'alee hafuurri qulqulluun kan nu gargaaru malee. Eessuma yoo ta'e bara kamiyyoo ta'e hafuurri qulqulluun ayyaana gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos nu gargaaree hojii hojjennudha. Kan fedhe yoo ta'u. Kanaaf nu humna namaatiin, humna fooniitiin, humna maalummaa keenyatiin kan hojjennu miti saba Waaqayyoo ulfinni Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf fireen nurra faca'e kuni yookaan sanyiin kun akkamitti margaa? Maal irratti faca'ee jira? Maal irratti immoo margaa jira? Kun egaa jireenya keenya akka qeeqnu, akka karaatti of diibinu Waaqayyoon barbaada. Kun dubbii Waaqaati saba Waaqayyoo. Har'a karaa bara dubbii Waaqaati irraa itti kaanedha. Namoonni bakka karaa dubbii Waaqaati irraa kaatanii faarfannaadhaan, raajiidhaan, himaa namoonni adda addaa himaniin yookaan immoo bakka tokko tokkotti teestamoonii namoonni kennaniin yookaan immoo ragaa namoonni kennaniin jireenya isaanii influence gochuu barbaadu. Kun hundumtuu waan hojjetu qabaa garuu walumaa gala dubbii guddaa kan hojjetu dubbii Waaqayyooti. Wangeela gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos inni dubbateedha. Kanaaf akshinii keenya kan jijjiiru dubbii Waaqayyooti. Maal dhageenyee
waan dhageenya kana akkamitti xiinxallee akkamitti jireenya keenya keessatti fudhannee akkamitti jireenya kanaan immoo jiraannee akkamitti immoo namootatti mul'ifnee akkamitti kanaan gooftaatti hin galateeffannee jireenya keenya irraa dhufuutu jiraata. Ergaa Phaawulos hunda isaa gaafa argitan dhumarratti maal jedha? Egaa ergaan jireenya dubbii waaqaa kana gammachuu nageenya ergaa Galaatiyaa argitu miti? Fireen jaalala of to'achuu miti? Ergaa fireen hafuuraa fireen foonii cubbuu gurguddaa hojjechuudha. Kanaaf gaafa laaltan kanarraa kanuma argitu gooftaan keenya Yesus Kiristoos kanuma dubbate fireen jireenya keenya irratti mul'achuu irra jiraatu maali? Self controlidha, jaalala, namoota dhiifama godhuudha, namoota wajjin gad of deebisanii tajaajiluudha, namoota biratti haala wangeelii gooftaa keenya Yesus Kiristoos ittiin babal'atu hojjechuudha. Bara kana baay'inaan walaaltan jechuudha. Hundallee yoo ta'u baate waldaa maqaa kiristaanaatiin dhaabatan, maqaa kiristaanaatiin dhaabatan baay'inni isaanii kiristaana jechuu koo miti. Waldaan kiristaanaa baay'eetu jira, ulfinni Waaqayyoo faata. Maqaa kiristaanaa waamanii hojii biraa hojjetu. Hojii biizinesii adda addaa hojjetu. Kuni hojii wangeelaa maqaa balleessuudha. Warroon akkasii gaafatamuu irra jiraata. Warroon akkasii karaa kanarraa maqfamuu irra jiraata. Kanaaf gooftaan keenya Yesus Kiristoos namoota kanatti yeroo dubbatu onnee isaanii, sammuu isaanii bara kana namoonni baay'een gara wangeelaa gaafa dhufan waa argachuuf dhufu. Nama hunda miti. Namoonni jeenulli boon dhageen ta'anii gooftaa galateeffachaa boo'ichaan gammachuudhaan cubbuu isaanii dhiifama gaafachuun gara gooftaa keenyaa dhufan baay'inaan jiru. Akkuma nu taane Waaqayyoon haa ulfaatu. Garuu namoonni tokko tokko immoo waa argachuuf dhufu wanni kun hin taane taanaan dhiisanii deemu akkuma dura dubbachaa turre. Kanaaf jireenya keenya keessa maaltu jiraadha saba Waaqayyo? Jireenya keenya keessatti wanni marge maali? Wanni jireenya keenya keessa Waaqayyoon kaa'e maali? Sanyiin jireenya keenya keessatti margaa jiru maali? Gooftaa fakkaachuudha, Kiristoos fakkaachuudha, Kiristoosiif jiraachuudha. Kun egaa akkuma nama isiniin jedhe ayyaana Waaqayyootiin waa hojjennuudha. Namoonni baay'een ofumaa waa hojjennu immoo itti fakkaata yeroo tokko tokko. Kana hojjedheeraa, kana godheeraa, waggaa 40 kiristaana ta'eera, waggaa 40 jiraachuu keenya ulfinna Waaqayyoo haa ta'u kiristaana taanee garuu waggaa 40tti maal goone? 30tti maal goone? 10tti maal goone? Jireenya keenya irratti geeddarumsi jira. Akkuma dhalanneetti daa'ima taanee jirra moo jijjiiramnee irraadha. Walumaa gala gaafa dubbii kana teenyee ilaallu Waaqayyoon ittiin jireenya namoota warra Israa'el kana jijjiiruu barbaadeera. Gooftaan keenya bidiruu irra taa'ee jaroota kanatti dubbataa jira. Dhaggeeffadhaa. Wani isinitti dubbadhu kuni sanyii kuni gosa 3 irra bu'a. Biyyee 3 irra bu'aa jedhaan jara kana. Kun karaa irratti bu'a amma dhageessu ammuma irraanfattu jechaan jira. Warri kun warra fayyina hin qabne isiniin jechaan jira jechaa jira. Warri lammataa isin tan dubbachaa jira hin dhaggeeffattu emotionally hin gammaddu hin taaltu ammuma ari'atamni gadi baatanii waa'ee wangeela kanaa yeroo namatti dubbattan yeroo haasoftan wanni tokko tokko isinitti dhufu gattanii deemtu ijaan godhattanii jechaan jira. Warra sadaffaadhaan immoo wanni isinitti dubbadhe kuni hin dhageessu wanni kuni gadi fageenyaan haala jireenya keessan keessatti hundee godhachuu hin danda'u. Hundee godhachuu hin danda'u. Haalli isaa haala gadi fageenyaan hundee hin godhanne waan dhoowwutu jira. Haalli isaa maaltu dhoowwa? Gammachuu addunyaa kana, goomsa addunyaa kana, badhaadhummaa addunyaa kana, piraayidii addunyaa kana, gaarummaa addunyaa kana, kompormaayizii gochuu addunyaa kanaatu dhaaba. Kanaaf namoonni akkasii fayyina hin qabdanii, ana wajjin tokkummaa hin qabdanii, jireenya bara baraa hin qabdanii, karaarraa maqxanii jirtu. Koottaa sanyii gaarii, biyyee gaarii ta'a. Ani isinirra facaasaa 100 kennitu, 60 kennitu, 30 kennitu. Jireenyi keessan kan keessan duwwaa otoo hin ta'in nama garaa biraaf illee hin ta'a. Addunyaa kanaaf illee hin ta'a. Addunyaan kun amma qabeenyi guddaan rakkoon jiru qabeenya maateeriyaalii dhabuu caalaa qabeenya dhugaa dhabuu fi wangeela gooftaa keenya Yesus Kiristoos dhabuudha. Karaa kanarraa maquun addunyaan kun safar godhaa kan jirtu. Korraapshinii addunyaa kanarra jiru hoo argitan, jalliin addunyaa kanarra jiru argitan, bu'aan addunyaa kanarra jiru argitan faallaa nageenyaa, faallaa wangeelaa waan ta'eef namoota irratti yeroodhaa gara yerootti over again xaxaa fi rakkina addunyaa kanaa baay'isaa jira. Kanaaf Waaqayyoon jireenya keenya irratti kana hojjeta saba Waaqayyo. Har'a immoo gada biraatiin wanni irraa of eeggachuu qabnu tokko jedhee dubbachuu barbaadu maali? Hundi keenya qixxee waan hin taaneef Waaqayyoon diizaayinii yeroo godhu ijoollee isaa yeroo ijoollee isaatti fayyisu ani waan hojjedhu qaba, isin waan hojjettan qabdu. Ollaan keessa waan hojjetu qaba, namoonni hundumtuu waan hojjetu qaba. Duplication hin jiru. Namoonni hundumtuu waan hojjetu qaba. Kuni diizaayinii Waaqati.
Kanaafi wal dorgomuun qabu tajaajilli kiristaanaa. Kana baluu caala. Qabaluun waaqayyoon kan ittiin kana godhu hunduma keenya waaqayyoon hojjeta. Ijoollee waaqaa taanee waan jirruuf. Ijoollee waaqatiin hunduma keenya waaqayyo waan hojjetu garuu qaba. Waan garaa hojjeta. Hundumti immoo kabaja waaqaaf fida. Ulfinni waaqayyoo ta'u. Kiristaana waan tokkummaa keenyaaf gaarummaa fida. Waaqayyo ittiin tajaajila. Waaqayyo wajjin dhaaban. Waaqayyo ittiin galateeffanna. Kiristaanota immoo ittiin jajjabeessina. Ulfinni waaqayyoo ta'u. Kana yeroo ta'u maal ta'a? Jireenya kiristaanaa influensi goona. Jireenya addunyaa kanaa influensi goona. Daba addunyaa kanarra jiru influensi goona. Gooftaa keenyaaf immoo galata finna. Akkuma gooftaan keenya Yesus Kiristoos dubbate. Kanaaf saba waaqayyoo har'a warri wangeela kana dhaggeeffattan, warri amanin akka amantaatti dhuftan, akka gooftaa fudhattan, akka jireenyi keessan jijjiiraman akkuma dura jedhe waamicha isinii godhuun barbaada. Warri immoo gooftaa beektan viidiyoo kana share gochuudhaan, namoota biraa akka ga'u gochuudhaan, namoonni maal beektu, namoonni cinqama adda addaa keessa jiran, dukkana adda addaa keessa jiran, rakkina adda addaa keessa jiran, wangeela kana dhaga'uudhaan nama tokko illee yoo ta'e wangeela kanatti gammadanii gooftaa keenya Yesus Kiristoos galateeffachuudhaan karaa irraa maqanirraa deebi'anii gara wangeelatti deebi'u waan ta'eef wanna dhaggeeffattan kana namatti dabarsuun responsibility keessan akka ta'e jaalala gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos isinitti himuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniif gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifama.